Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa haala hundumaa keessatti hunduma keessaniif haa ta'u. Obboloota, gaggeessitoota, tajaajiltoota akkasumas amantoota tajaajila sarara qilleensa irratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa jedhu keessatti kan argamtan tokkummaan waldaalee onlaayinii irra jirtan kun akkam jirtu? Nagaan Waaqayyoo safara malee isin irratti haa baay'atu. Baga Waaqayyo nagaa isiniif laate. Anis obboleessi keessan nagaa kootii Waaqayyoo nagaa waan naa laateef ayyaana isaa waan naa baay'iseef fuula isaa dura dhaabbadhee dubbii isaa dubbachuudhaaf carra qabeessa ta'ee har'a kunoo akkuma kanaan duraa sagalee Waaqayyoo qabadhee isin gidduutti argameen jira. Waaqayyoon guyyaa akkasii yeroo akkasii nuu kenne bara baraan ulfaatu. Egaa gama kanaanii gama tokkummaa keenya kanaatiin barumsi walitti fufaa ta'ee yeroo dheeraadhaaf kennamaa tureera. Keessumaa mata duree kiristaanummaa jedhu irratti gama kootiin kan kennamaa ture barumsa bal'aa ture. Afurri Waaqayyoo achi keessatti hedduu nu barsiiseera. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Kutaa 20 darbee keessatti Waaqayyo gooftaan waan baay'ee akka nu dammaqnee ilaalluuf, akka nu of ilaalluuf, akka of qopheessinuufis nu barsiisaa tureera. Yoo Waaqayyo gooftaan nu gargaaree gara xumuraatti finnee jirra. Har'a kutaa 21ffaa isaa walii wajjiniin ilaalla. Kanaa booddee yeroo gabaabduu gidduutti yoo xumurre jechuudha. Yookiin waraabbii lamaan torbee isinitti dubbadhe yookiin immoo waraabbii tokkoon xumura jechuudha kana booddee. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Waaqayyoon isa guddaan galateeffannaa. Xiqqoo sagaleen koo sababii qufaaf jijjiiramee jira. Sanatti hin dhiphatina. Inni guddaan sagalee Waaqayyoo, qooqa Waaqayyoo isa hin nuffamne sanadha kan nuuf hafu. Kanaaf isa irratti xiyyeeffannoo keessan godhaa. Waaqayyoo keenya kadhannee gara barumsa keenya kutaa 21ffaa guyyaa irraa walii wajjin barachuutti itti fufnaa jechuudha. Bara baraan jabaa kan taate Waaqayyoo keenya guddaa bara baraa sodaatamaa mootii Waaqaaf lafaa geggeessaa nu geggeessiteef jireenya nu jiraachiste amma irraatti ittiin nu fidde hundumaaf mucaa kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiin galanni si duwwaaf haa ta'u. Hafuurri kee qulqulluun waan nu gargaare, ayyaanni kee guddaan waan nutti dadhabee nu ijaaraa nu hojjechaa jiruuf galanni teessoo kee isa ulfinaan guutuu irratti siif haa ta'u. Ati Waaqayyoon keenya baramtee hin dhumtu, tilmaamamtee shallagamtee bira hin gahamtu. Yeroo hundumaa Waaqa dinqisiisaadha. Galanni, ulfinni, kabajni maqaa kee isa sodaatamaadhaaf haa ta'u. Yaa Waaqayyo, yeroo qabaanne kana hundumaa keessatti hafuurri kee nuffii tokko malee Waaqa akka nurratti banetti, yaada kee yaada Waaqayyo akka nuuf himetti, akka nu qopheessetti asiin nu ga'eera. Waa'ee hafuura kee isa gaarii kanaaf yaa Abbaa galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin galanni bara baraan Waaqayyo siif haa ta'u. Kunoo fuula kee dura jirraa sirraa barachuudhaaf, sirraa waa dabalachuudhaaf, jireenya keenya isa hafe keessatti tooftaa jireenyaa sirraa baruudhaaf fuula kee duratti walitti qabamnee ijoolleen kee barattoonni kee sirraa barachuuf dhufnee jirra. Maqaa gooftaa Yesuusiin Waaqni Waaqa banamee kallattiidhaan yaadni Waaqayyoo nu bira haa ga'u. Yaadni amajaajii, yaadni bineensichaa, hafuurri dukkanaa maqaa gooftaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Qilleensa kanarra kan naannoo laphee namootaa kan nyaatu karaa onlaayinii kanaan dubbiin Waaqayyoon akka hin hojjetamneef karaa adda addaatiin karaa cufuu kan barbaadu maqaa Yesuusiin hin rukunnaa kan rukutame haa ta'u. Ati Waaqayyo kallattiidhaan Waaqa nurratti banii yaada kee yaada Waaqayyo nu biraan ga'i. Akkuma caafamee jiru ijoolleen kee Waaqayyo irraa kan baratan hin ta'u. Nagaan ilmaan kee sin baay'ataa jedhamee caafamee akka jiru. Waaqayyo sirraa barachuu barbaannaa. Nagaan kees akka nuu baay'atu barbaanna. Nagaa keenyas nu baay'isi. Nu barsiisis. Ati ofii kee nutti dubbadhu. Maqaa Yesuusiin qalbii si dhaga'u nuuf kenni. Seexana amajaajii faana keenya jalatti dafii nuuf tumi. Maqaa Yesuusiin ameen.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Obboloota koo waa tokko garuu akka yaaddan barbaada. Barumsa kutaa baay'ee barannee miti qubna garras keessa jiru yookiin dubbii ijoon as keessa jiru. Wanti as keessatti barbaadamu barumsawwan guyyaa baay'ee baranne torbeewwan baay'ee baranne kana keessatti maaltu naaf hafe achi keessaati kamiin qabadheetan pirinsipilii jireenya kootii godhadhe kamiin geggeessituu jireenya kootii godhadhe achi keessaa kallattii jireenya ittiin hoogganan godhadhee fudhadhe jennee of gaafachuun gaariidha. Akkuma bifa oodiyootiin yookaan bifa MP3tiin isiniif ergamaa jiru yeroo adda addaattis irra deebitanii dhaggeeffachuudhaan moobaayilii keessan keessaati miimoorii keessan keessaati dhaggeeffachuudhaan waaqayyo akkas naan jettee turte jireenyi koo eessa ga'eera jettanii of ilaaluun gaariidha. Waaqayyo kan akka goonuuf hunda keenya gargaaru. Egaa barumsa keenya yeroo dhiyoenya irraa kaasnee ilaalaa jirru kanaan dura kan ilaalle kiristaanummaa ilaalchise dhimmoota hedduu edda ilaalle booddee chaalenjii rakkoowwan waldaan kiristaanaa kanaan dura jaarraawwan nu fuuldura turan seenaa waldaa kiristaanaa keessatti jechuudha dabarsaa turte maal fakkaataa maal keessa dabarteetu waldaan nu bira geesse akkamittiin dhugaan nu qaqqabee dhugaan warra irratti dubbachaa jirru dhugaan warra barsiisaa jirru kun maal keessa darbee dhufe kan jedhu ilaallee baranneera. Sababoota dhimmoota hedduu qoramsa hedduu waldaan kiristaanaa dabarsite ilaalleera. Qoramsa duwwaa ilaalles miti deebii waldaan kiristaanaa isheen durii laattes ilaalleera. Qoramsi ishee mudateera gaaffiin isheetti dhufeera karaa isheerra dhaabbateera. Enumaayyuu gaaffii gurguddaa jireenya ishee gara fuula duraatiif yaaddessaa ta'e ifaa jechuudha. Kun hundumtu yeroo ishee mudatanitti waldaan kiristaanaa yeroo tokkoyyuu dhimmi kun nan ilaallatu dhimmi kun nan galchu waaqayyo akka barbaade haa godhu itti harka ishee sassaabbattee yeroo isheen itti teesse seenaa waldaa kiristaanaa keessatti hin turre. Amma immoo kan nu ilaalaa jirru as keessattis kutaa baay'eedhaan ilaalleera gara dhumaa kanatti jechuudha. Waldaa isheen arra keessa jirru immoo maaliin qoramaa jirti? Qoramsi waldaa kiristaanaa dura dhaabbatee har'a hudhaa jiru maal fa'i? Waldaan kiristaanaa immoo qoramsa har'a jiru kanaaf deebiiwwan akkam akkamii deebisuutu isheerraa eegamaa kan jedhu ilaalleera. Waa'ee warra durii kan ilaalleef seenaa dubbisnee darbuuf miti isaanirraa muuxannoo tokko fudhachuudhaaf. Isaanirraa dhugaa tokko baruudhaaf jenneeti. Waa'ee warra har'aas immoo kan ilaallu waan har'a nu mudachaa jiru kan ilaallu ija keenya guddisnee bannee akka ilaallu. Ilaaltu ija keenyaa kana qaroo ija keenyaa kana puuppilii keenya kana guddaa goone ekspaandi goone bannee ija rifaatuutiin akka ilaalluufidha. Sababiin isaa wanti nuyi akkuma salphaatti bira dabarru hin jiru yeroon taraan carraan keenya waan ta'eef. Egaa kana jennee bara nuyi amma keessa jirru keessa waldaan kiristaanaa maal fa'iin qoramaa jirti kan jedhuuf fi waan jalqabaa tokko ilaalleerra. Waa'ee sochii hafuuraatiin kan wal qabate baay'ina sochii hafuuraa kaka'umsa sochii hafuuraa jiru qabiinsa isaa ilaalchisee qoramsi waldaa kiristaanaa ishee irraa mudachaa jira. Maal godheetu waldaa qoraa jira sochiin hafuuraa gaariidha maal fa'iin qore jennees ilaallee jirra. Itti fufuudhaan barsiisa sobaatiin heretical challenge akkuma waldaa isheen durii ittiin qoramtee turte arras yeroo durii sana keessa kan turan barsiisonni sobaa arra immoo bifa jijjiirratanii akkuma jiranittis itti fufanii waldaa ishaarraatiif qoramsa ta'anii kan jiran barsiisni tokko jiru jennee ilaalleera. Barsiisawwan yeroo duriis turanii ammallee jiran adda baasnee ilaallee edda jenne
yeroo ammaa kan duwwaa in modern era yeroo bara ammayyaa kana keessa kan maddan kan biqilan barsiisa garaagaraas maqaa isaanii dhoofne waan isaan jedhanii barsiisanis tuttuqnee ilaallee tureera. Kanagaa lama tokkoof lama jalatti kan ilaallee har'aa chaalenjii waldaa kiristiyaanaa ishee har'aa kan ta'e qabxii isa 2-3 jiru walii wajjin ilaallaa jechuudha. Innis ammayyummaa fi hammeenya isa keessa jiru jechuudha. Qabxiin sadaffaan qormaata muddama ciniinsuu fatanaa gaaffii qoramsa waldaa ishee har'aa kan ta'ee jiru kiristiyaanummaa irraa hudhaa kan jiru liqimsaa kan jiru awwaalaa kan jiru maalidha yoo jenne ammayyummaa fi hammeenya isa keessa jirudha. Akkuma qabxii isaa 2 jalatti babal'achuun sochii hafuuraa mataa isaatiitiin waldaa kiristiyaanaatiif qoramsa miti caalaattiyyuu eebbadha malee jennee ilaallee turre. Ammayyummaan ofii isaatiin qoramsa waldaa kiristiyaanaa miti. Waldaa kiristiyaanaatiif iyyuu carraa tokkodha. Ammayyummaan jiraachuun qaroominni dhufuun yooma ka'umsi isaa yeroo saayinsiin biqiluutti yeroo ka'u saayinsiin yeroo lafa qabachuutti ka'u mootiivii inni ittiin ka'e jiraachuu waaqayyoon mormuudhaan yoo ta'e iyyuu saayinsiin kan inni ittiin riizeningiin kan dura ilaallee kan turre filosoofikal chaalenjii yeroo ilaalle riizeningiin kan inni irraa madde nooleejiin noostizimii yeroo olii wajjin ilaalle akkuma ilaalle waa'een nooleejii waa'een riizenii waa'een sababaaf bu'aa kan inni ka'e ka'umsi isaa jiraachuu waaqayyoodha hundaa danda'u waaqayyoodha mormuudhaaf yoo ka'e iyyuu karaa biraatiin ammayyummaan jiraachuun qaroominni jiraachuun waldaa kiristiyaanaatiif akka carraa ta'ee tajaajiluu kan danda'udha. Kanammoo anaaf isin warra gama onlaayiniitiin hojii waaqayyoo hojjennutti himuun baay'ee barbaachisaa miti. Kana gaarii gootanii waan beektaniif. Kana waan beektaniifis waaqayyo walii wajjiniin balbala akkasiin hubane waan ta'eef jechuu kooti. Nuuni teknooloojii amma jiru ammayyummaa amma jiru isaa waan xuraa garaagaraatiin guutamee jiru achi keessaa waan gaariitti jijjiiruudhaan kunoo toora WhatsAppiitiin inni kaan immoo toora Zoomiitiin kaanis toora Telegiraamiitiin sooshaal miidiyaa garaagaraatiin hedduun keenya hojii waaqayyoodhaa hojjechaa jira. Kuni positive side isaati. Ammayyummaa akka opportunity tokkotti akka carraa tokkotti itti fayyadamuun kan itti fayyadaman keessaa dhimma tokko ta'ee ka'uu kan danda'udha. Namoonni gama WhatsAppiitiin illee obboloonni hedduun durumaa kaasanii muuxannoo gaarii kana keessa turaniiru. Caalaadhumatti garuu waldoota kiristiyaanaa ishee lafarra jirtu waa'een teknooloojiitti fayyadamanii wangeela lallabuu teknooloojiitti fayyadamanii walii wajjin kadhachuu barumsa barachuu kan inni barumsa ta'ee fi waldaa kiristiyaanaa amma tokko gara moobaayilii harka isaanii irra jiru gara kompiitara harka isaanii irra jiru gara taabileetii baatanii deemanii ittiin suuraa ka'aa oolaniitti akka isaan ilaalan kan godhe ka'uu COVID-19 ture. Koronaan gaafa ka'u waldooleen yeroo cufaman namoonni baay'een akka itti waaqeffatan yeroo dhaban hedduun namootaa telegiraam chaanaalii telegiraam giruuppii gurguddaa banuudhaan achi keessatti kutaa macaafa qulqulluu irra lallabamu walii qooduudhaan keessa galanii sagaleedhaan barsiisuudhaan keessa galanii barreeffama walii qooduun aadaa godhamuutti ka'e irra lafarratti. Kuni isa irra waldaa lafarraa keessatti ajandaa ta'ee jiru jechuudha. Opportunity gaarii carraa gaarii teknooloojii ammayyummaa keessa jiru akkamitti akka itti fayyadamanii isa gaariidha kun gama WhatsAppiitiin garuu obboloonni yeroo garaagaraatti
hojii gurguddaa ittiin hojjechaa, leenjii garaagaraa ittiin leenji'aa, barumsa garaagaraa ittiin barachaa, konfiraansii gurguddaa ittiin geggeessaa turtaniitu isiniif haaraa miti jechuu kooti. Kanaan dura waa'ee onlaayinii irraa waldaa qabnaa, giruuppii qabnaa, nama nu barsiisu qabnaa, nama wajjin kadhannu qabnaa, amma sagantaan qabaa, kadhannaadhaaf sagalee waraaba yoo isin jettan nama baay'eef hin galu ture. Amma garuu hundumtuu ekspiriyaansi gochuu jalqabanii, piraaktis gochuu jalqabanii jiru. Maaliif mee karaa biraa barbaadaa? Waldaan ijaan mul'atu kuni haala kanaan yoo cufame maal goona gaafa namni edaa sabquunnamtiin harka keenya irra jira, karaa ittiin namni wal quunnamu nu bira jira jedheetu namni karaa kanaan ergaa walii wajjin dabarsutti ka'e. Kaan bilbilaan ameen ameen ishoo waaqayyo isin haabbisanii walitti raajuun, walii kadhachuun, sagalee waaqayyo walii qooduunis bara kana keessa bu'aa ammayyummaatti karaa gaarii ta'een fayyadamuu keessaa isa tokkodha. Kunis gaariidha. Kana duwwaa miti. Ammayyummaan karaa biraadhaan bara ammaa kana keessatti namoonni gabaa isaanii, biizinesii gurguddaa karaa kanaan geggeessaa jiru. Ganaa utuu mana dhaqanii, utuu suuqii dhaqanii waan bituu barbaadan ilaalanii, bifa isaa ilaalanii, diizaayinii isaa ilaalanii, kunnaa ta'amoo naaf hin ta'u utuu hin jedhiin suuraa masaa mana ta'anii ilaalanii, viidiyoo masaa mana ta'anii ilaalanii safara isaanii duwwaa itti himachuudhaan mana ta'anii yeroo itti bitachaa jiranii. Kanaaf kun maal godha jechuudha? Yeroo illee namaaf qusata jechuudha. Namni ganaa gabaa dhaquudhaaf yeroo isaa, biiroo isaa, mana isaa, ijoollee isaa dhiisee utuu hin joorin kana naa ergaa jedhaa namichuma isa gurgurutu manatti ergaa. Isaan immoo mana ta'anii yookiin moobaayil baankingiidhaan yookaan tooftaa ittiin qarshiin ergamu kan biraadhaan horii isaanii ergu jechuudha. Kanaaf ammayyummaan yoo itti fayyadame bu'aa gaarii qaba. Yoo itti fayyadame gaarummaa isaatti yoo fayyadamanii waan gaggaarii of keessaa qaba jechuudhaafan kanneen kana kaase. Yeroo baay'ee waa'ee ammayyummaa, gaarummaa isaa fi hammeenya isaa gaafan dubbadhu barsiisa kana fakkaatu dargaggoota lafarratti waan barsiisuuf kanaan dura waldoota garaagaraa irrattis akkaataa sabakaattis akkasumas immoo waldoota naannoo ani jiraadhu jiran deemee dhimmoota garaagaraan piroojeektii garaagaraa wal qabsiisee dargaggoota yeroo leenjisu waa'ee ammayyummaa rakkina isa keessa jiru yeroon tuquudhaaf jedhu fakkeenyaan fayyadamu tokkoon isinitti hima. Innis hundumti keessan salphaatti kan hubattanii fakkeenya humna ibsaati. Elektirikii jechuu kiyya. Humna ibsaa elektirikii fo'aasaa kana yoo ilaallu wantoota nu mana keessaa itti fayyadamnu nu biraan kan ga'u isadha. Kanaaf yoo barbaachisaa ta'e firiijii ta'ee hin qorrisiisa. Humnuma ibsaa kanatu. Firiijiin jiraachuunsaa waan baay'ee nyaata keenya akka kuufannu yeroo dheeraa akka nuuf turu nu gargaara. Yoo barbaade immoo ibidda ta'a. Ibidda ta'eetu maal godha? Nuu bilcheessa. Ganaa qoraan, kasalaa, dadhabbii garaagaraa utuu hin jooriin ammoo mana keenya keessatti girgiddaamatti sakkaanee ibidda ta'ee nuu bilcheessa. Televiizyinii qabnu, kompiitara qabnu, moobaayilii qabnu kan nuu sochoosu isadha. Dhimmoota hedduu waayifaan keenya akka hojjetu kan godhu isadha. Faayidaa hedduu qaba elektirikiin. Kana hundumaa kan nuyi keessaa guurrachuu dandeenyu yoo maal ta'edha? Yoo ogummaa isaa, seera isaa eegnee itti fayyadamneedha. Yoo seera isaa diigne, yoo karaa malee itti fayyadamne immoo maal ta'a? Nama ajjeesa gabaabaadhumatti. Shiboo isaa yoonnaa walitti qabsiistan kontaaktii yoo uume, ibidda uumee, mana gubuu, nama ajjeesuu, qabeenya balleessuu danda'a. Balaa gurguddaa fiduu danda'a. Safara tokko balleessuu danda'a. Egaa ammayyummaan kana fakkaata. Yoo waan gaariidhaaf oolchina jenne waan gaarii hedduu itti fayyadamuun hin danda'amu.
yoonna ammoo waan gaarii miti waan uummanni gadi naa coccobse hundumaan itti fayyadama jenne immoo abidda baay'eetu keessa jira. Rakkoo waldaa ishee durii kan hin taane hibboo waldaa kiristiyaanaa ishee bara kanaa kan ta'e tokko qoromsa kanadha. Waldaa isheen durii qaroomina kanaan tekinooloojii gurguddaa amma addunyaarra jiran kanaan hin qoramne. Phaawulos bira dhattanii what's pornography yoonnaa jettanii isintu beekaa kun bara keessan dhufe bara keenya hin turre isa bara keenya nun gaafattu ati jedhu Phaawulos faa. Hin beekan jechuudha. Chaalenjii isaanii hin turre waa'een chaalenjii bara isaanii keessa. Bara keenya kana waldaan kiristiyaanaa ishee bara har'aatiif dingata kan irratti lafa dha'e natti dhufa jettee kan isheen hin yaadne. Saayinsiin akka salphaatti biqilee ka'ee addunyaa kana beekumsaan geggeessa, xiinxalaan geggeessa, sammuu namaatiin geggeessa jedhee ka'e. Wanti inni waldaa kiristiyaanaa dhaqee hammate yoo jiraate waa'ee ammayyummaa bara kanaati. Ammayyummaa bara kanaa keessa tekinooloojii itti fayyadama tekinooloojii bara kanaa keessa qoromsa garaa garaatu waldaa kiristiyaanaa irra ba'ee jira. Kanaan wal qabatee laayif istaayilii garaa garaatu jira. Akkaataa jireenyaa garaa garaatu jira. Wanti jibbisiisaan bara ammayyummaa kana keessatti dhalootatti hedduutti qoromsa guddaa ta'e kiristiyaanonni baay'een suusii isaatiin qabamanii kan jiran tokko kanan duraan maqaa dha'e waan pornoogiraafii jedhamu kanadha. Pornogiraafiin jechumti isaayyuu barsiisa waa'ee saalquunnamtiiti. Waa'ee saalquunnamtii waan agarsiisu, waan barsiisu, waan dubbisiisu jechuu irraa dhufa. Pornogiraafiin fiilmiiwwan yookiis viidiyoo yeroo namni qullaasaa walii wajjin quunnamtii saalaa raawwatu waraabamee yuutuubii irra miidiyaa garaa garaarraa guugilii irra kaa'amee kan ittiin dhaloota kiyyeessu yookiin immoo fotoowwan jibbisiisoo ejjaaf halalummaaf nama kakaasan garaa garaa gama ammayyummaa kanaan appilikeeshiniiwwan argaman irra kaa'amuudhaan kan dhaloota kiyyeessu yookiin immoo sagalee walaloo garaa garaa kitaaba barreeffama garaa garaa waa'ee saalquunnamtii namatti lallaban kanaaf kan nama jajjabeessan garaa garaa qopheessanii gadhiisuudha. Inni kun pornoogiraafii keessatti ramadama. Egaa waldaan isheen har'aa dhaloota kanaan miidhamaa jiru of keessatti qabattee jirti. Dhiifamaa sababii egaa duraan dubbadheen jira qofaan na rakkisaa jira. Amma danda'ametti wallaansottiin qabaman dubbii waaqayyoo dubbachaa jira. Homaa miti. Egaa waldaan isheen har'aa dhaloota kana keessa oolu kanaan qoramaa turuu qabdi. Waan isin gaddisiisu riisarchiin garaa garaa eeriyaa kanarratti hojjetameera. Qorannoon garaa garaa eeriyaa kanarratti gaggeeffameera. Warra garaa gara gooftaa dhufan duwwaa miti. Warra mana waaqayyoo keessa jiran paasteroota, hojjetoota wangeelaa, raajota, iddoo aarsaarra kan dhaabbatan faarfattoonni hedduu isaanii pornoogiraafii daawwachuudhaan addiiktidi ta'anii jiru jedha. Yookiin immoo suusii pornoogiraafii ilaaluutiin qabamanii jiru. Persentii guddaa nama shook godhu, nama naasisu jechuudha. Qorannoon garaa garaa biyyoota guddatan kanneen akka Ameerikaa keessatti gaggeeffamu kana addeessa. Maalan jedhe waan jibbisiisaa tekinooloojiin kun affeerraa godhee fidee jiru. Waan xuraadhaaf nama kakaasu kana daawwachuudhaan kanneen suusiitti ta'ee jiru persentii guddaan warra mana waaqayyoo keessa jirudha. Waan jibbisiisaa ulfina waaqayyoof hin taaneef gara hawwaatti, gara kajeellaatti, gara isa argan immoo hojiirra oolchuu barbaaduu sana akkeessuutti kan oofu kana
dhaloonni ilaalaa oole jireenya kadhata isaatiitti jireenya hafuura isaatiitti maal fakkaata yoo jettan deebisa isinii fanniisa. Namni waan keessa oole yaada malee waa'ee argama Waaqayyoo hin yaadu. Waa'ee hafuura qulqulluun guutamuu hin yaadu. Waa'ee kabaja Waaqayyoodhaa waa'ee guddummaa Waaqayyoodhaa hin yaadu dhaloonni kana keessa oole. Maal godha malee isaati caalaamatti waan jibbisiisaa sanaa akkamittiin naqee raawwadhaa hiriyaa koo irratti akkamittiin naqee raawwadhaa dubartii ishee hin jaalladhu sanarratti akkamittiin naqee raawwadhaa iddoon taane bulee kanadha sammuun namaa kan inni bilbilu. Maaliif eessa oole iddoonni oole wanta ni daawwachaa wanta isheen daawwachaa turtetu kanaaf saaxile. Generationiin ammaa harki caalaansaa teknooloojii wajjiniin oola. Ijoolleen mana keessatti iPad waan fayyadamaniif, taableetii waan fayyadamaniif, kompiitara diskitooppii waan fayyadamaniif, moobaayilii harkarraa waan qabaniif hariiroon isaanii harki caalaan namaa wajjiniin utuu hin taane elektirooniksii wajjiniidha. Maatiiwwan qaroomneerra jedhanii yaadan ijoollee isaanii teknooloojiidhaan hoogganuu waan barbaadaniif akka isaan taphataniif akka isaan tasgabba'anii mana taa'anii fi waan teknooloojii isaaniif bananiitu dhiisaniitu biraa deemu. Dhaloonni garuu maallaa achi keessa argachaa oola. Hedduun keenya chaalenjii akkasii qoromsa akkasii keessa jiraanna. Maal keessa argachaa oola? Wantoota gaggadhee wanta isaan bor jireenya isaanii irratti appilaayi godhan keessaa fudhachaa deemu. Kana gaafa godhu dhaloonni maal ta'a? Isa tokko jireenya gooftaa wajjin qabu hariiroo gooftaa wajjiniin qabu of jalaa ajjeesa. Inni kan biroon immoo hariiroo hawaasaa wajjiniin qabu hiriyummaa wajjiniin qabu of jalaa balleessee indiviijuwaalizimii inni jedhamu namoota irratti dhukkuba ta'ee dhufa. Indiviijuwaalizimiin kun akka barbaadanitti ba'anii galuu waa'een koo nama hin galchuu hariiroo uumuun barbaadu hawaasummaa namaa hin fedhu waa'ee koo paasterii maal mataa dhukkubse waa'ee koo isa waldaa geggeessu sana maal isa galche hiriyaan nan barbaachisu maal nan barbaachisu kan jedhan dhukkuba indiviijuwaalizimii keessa jiru keessaa tokkodha. Hawaasummaan isaanii namoota dhukkuba qabu jechuudha. Kun bu'aa maaliiti egaa? Bu'aa ammayyummaa nu jenne kun baatee dhufeedha. Namoonni sibiilaa wajjiniin kompiit gochuu malee Waaqayyoodhaa wajjiniin dorgomuu Waaqayyo wajjin deemuu hin danda'anis hin barbaadanis hariiroo akkasiin qaban. Gaa'illi namoota baay'ee har'aa kun baay'een isaa kan inni miidhameef kan inni cabeef kan inni umuriin dheeranneef maaliif jettanii yonnaa qorattan achi keessaa tokko namoonni gama waldaa kiristiyaanaatiin ollaa wajjiniin hariiroo qabuun hariiroo namaa wajjin jiraachuu gudda sana keessatti sheeppi ta'an guddan biiroo dhaquu kompiitaraa wajjiniin oolu manatti galuu kompiitaraa moobaayilii wajjiniin oolu hariiroo isaan ollaa wajjin hiriyoota isaanii wajjin maatii isaanii wajjiniin qaban hin jiru. Kanaaf akkamittiin akka jaalallee isaanii wajjiniin dabarsan naamusa ittiin kaadhimaa isaanii wajjiniin dabarsan naamusa ittiin haadha warraa isaanii abbaa manaa isaanii wajjin dabarsan hin barachaa hin guddanne. Kanaaf gaafa dhaqanii abbaa manaa yookiin haadha manaa ta'anii argamani nama wajjin jiraatan sanaa wajjiniin keessumaa walitti ta'u amalli isaanii walitti deemuu dida wal jaallachuu caalaa wal duffuu wal baqachuutu dhufa. Seenaa isaa guutummaa guutuutti yoon ta'ellee akka wanta oduuwwan ajaa'ibsiisoo jedhamee wanti miidiyaa irratti dubbatamaa ture tokko yoo jiraate mucaan tokko ashaangulliitii isaa fuudhuudhaaf maatii isaa akka gaafate ashaangulliitii isaa ishee wajjiniin oolu ishee mana keessaa qabu doolii yookiis kaartuunii isaa fuudhuudhaaf akka maatii isaa gaafate jaalalli kaartuunii isaarraa yookiis immoo ashaangulliitii isaarraati akka isa qabee miidiyaa wal harkaa fuudhee gabaasaa tureera. Kun maaliif dhufee? Waan ammayyummaa dhaloota keenya irratti fe'ee jirudha. Ammayyummaa keessa waan ejjaa duwwaa miti kan jiru. Wanti sobaa hedduutu jira. Ammayyummaa kana keessa teknooloojii kana keessa wanta sobaa hedduutu jira.
oduun sobaa kan nama boosisu, kan nama wal ficcisiisu, kan nama wal jibbisiisu waan meeqatu jira. Barsiisi sobaa kanaan dura dubbachaa turre sun akkuma kana ammayyummaa kanaa wajjiniin walitti makamee teknooloojii farda godhatee dhalootatti gadhiifamee jira. Eessaa maal akka dhufnu beekuu qabna kan jennuuf kanaafidha. Barsiisa bareedaa tokko jira jennee marratti lama dha'uu kan hin qabne. Akkam barsiisaa maalooni macaafa qulqulluu kana cenceree madiigee namatti maabalu jechuu caalaa maaltu dudduuba isaa jira? Eessaa fide? Maaliidha? Gara kamitti deema jennee qorachuu kan barbaachisa jennuuf kanaafidha. Numa duwwaa barsiisa, numa duwwaa bira barsiisi jira jennee ofii muftuun taane ammayyummaan keessa jirru kuni sumni hedduudhaan bulbulamee akka jiru wal yaadachiisuudhaaf firoota koo. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Ammayyummaa kana keessatti fe'amee kan jiru ba'aan siyaasaa isa siyaasa namoonni dhuunfaan uumaa bulan, hojjechaa bulan, sammuu namaa ittiin daayibarti gochuuf wal cinquudhaaf siyaasa namni bixxilaa oolu macaafa qulqulluu wajjiniin illee kan wal hin simanne waa'ee dhugaa dubbachuun kun maa bade kun maa ta'uu dide sirraa'uu qaba jechuun akkuma jirutti ta'e garuu calluma jedhee ajandaa waaqayyoo caalaa ajandaa seexanaa galmaan ga'uudhaaf kan gadhiifamaa jiru teknooloojii kana keessa bara ammayyummaa kana keessa jira. Kanaaf bara ammayyummaa kana keessa dhaloonni waldaa kiristiyaanaa irraa yeroo inni itti baqachaa jiru. Waldaa kiristiyaanaa dhaqanii maal jedhaa? Macaafni qulqulluun jechuu caalaa bara fiiziksii, bara maatimaatiksii, bara elektirooniksii, bara dijitaalii waan ta'eef namni mee waan jetti kana hojjedhu natti agarsiisi bara inni jedhudha. Okay. Gooftaa Yesuus durbarraa dhalate jette durbi sun immoo dhiira kan biraa hin beektu jette let you prove this. Mee kana mirkaneessi natti agarsiisi. Can you prove that? Siin jedhee dhaloon si gaafatudha jechuudha. Dhaloonni akkasii bara ammayyummaa waa qabatamaa hojjettee itti agarsiisuu barbaada jechuudha. Mobaayilii harka isaarra jiruun, meeshaalee dijitaalaa harka isaarra jiruun waan barbaade kaalkulee yeroo gabaabaa keessatti waan argatuufi waan ati gireesettu, waan ati feeyisettu, waan ati gooftaatti amanuu jettu kana yeroo dhaga'u waan ati qoostutti fakkaata. Maaltu akkasitti akka inni yaadu isa godhe ammayyummaa dingataa akka galaanaa irra dhangala'e kanatti akka ittiin sheeppi gochaa jira. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa muddama ulfaataa akkasii keessa teessee sabni maaliif har'a waldaa hafe? Ijoolleen keessan maaf waldaan dhufanii? Maaliif garee faarfannaa keessa hafanii? Maaliif ijoolleen keessan barumsa sanbataan baratanii? Maaliif ijoolleen keessanii akka ijoollee abaluufaa hin ta'an jettee asii achi dubbachuutu hin taane innis gaariidha. Wantoota kana keessatti dhaloota qopheessutu irraa eegama. Qaroominniif ammayyummaan amma jiru kuni daandii wal quunnamtii mijaa'aa uumuudhaan hojii kan namaaf salphisu ta'ullee gama qulqullummaa amantootaatiin garuu cubbuu baatee gara mana namaa, gara nama dhuunfaa dhufee waan jiruuf gufannaa guddaadha. Kanaaf deebii waldaa kiristiyaanaa maal ta'uu qaba isa jedhuuf dhaloonni kun keessumaa dargaggoonni daangaa jireenya ammayyummaaf qaroominaa bara kanaa akka beekaniif akka of eeggatanu hubachiisuu ta'uu qaba. Akkuma duraan fakkeenya waa'ee ibsaa yookiis humna ibsaadhaa isiniif tuqee ture. Bara kana keessa barri ammayyummaan gaariidha, eeyyee barbaachisaadha, gaaffiin qabu. Garuu daangaan isaa hammam akka ta'e waldaan kiristiyaanaa dhaloota hubachiisutu irra jira jechuudha. Mee sagalee waaqayyoo keessaati lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3:1 yoo walii wajjin dubbisne sagalee akkas jedhu arganna. Guyyoota gara dhumaatti yeroo sodaachisaan akka dhufu hubadhuudha.
kana macaafni qulqulluun dursee kaa'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaltu dhufa? Guyyoota gara dhumaatti barri sodaachisaan, yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhuudha. Wanti sodaachisaan har'a dhufe kuni waldaa kiristiyaanaatiif waanuma dingataa irratti lafa dha'e yoo ta'e illee garuu dursee macaafni qulqulluun kaa'eera. Kanaaf bara amma keessa jirru kanaan macaafni qulqulluun maal jedhee waama? Dhaloonni akkamittiin ilaalee keessa jiraachuu qaba? Akkamittiin of qopheessee deddeebi'uu qaba? Akka nama qaxanaa waraanaa jiru, dirree waraanaa jiru akkasittiin sochootu irraa eegama jechuudha. Ammas Efesoon 5:16 dubbifamne akkas jedha waa'ee bara kanaa macaafni qulqulluun. Guyyoonni kunii guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsinitti hojjedhaa. Waa'ee guyyoota kanaa maal jedha macaafni qulqulluun? Guyyooti isin amma keessa jirtan kuni maqaan isaanii maalidha? Guyyoota gadheedhaa. Kana dhaloonni beekuu qaba. Dhaloonni kun dubbii waa'ee bara kanaa hubatee bara kana ilaalee achi keessatti immoo akkamittiin yoon deddeebi'een aayidentitii koo isa kan kiristiyaanummaa eeggadhee, eenyummaa koo kan isa kiristiyaanummaa eeggadhee darbuu danda'a isa jedhu akka inni of qopheessee darbu gochuu qabdi jechuudha waldaan kiristiyaanaa. Deebiin kiristiyaanonni kennanis deebiin waldaan kiristiyaanaa laachuu qabdus isa kanadha. Dhaloota dhugaa dubbii Waaqayyootiin qaruudha. Daangaa ammayyummaatti agarsiisu. Waan ammayyummaan kun affeeru hundumaa uffeeranii dhudha'uu, dhuguu, gammaduu, harkaa fudhachuu osoo hin taane iddoo kanatti na fayyada, iddoo kanatti immoo nan fayyadu. As keessatti karaa seexanii fayyadamaa jiruudha nan ilaallatu. Gama kanaan immoo na fayyada sammuun namaa banamee hojii namaa salphisuuf qoricha argamee namni wallaanamee akka fayyuuf wanti tekinooloojiidhaan argamaa jiru kun gaariidha. Inni kun na fayyada. Wantoonni kan biraan garuu kwaalitii jireenya koo balleessa. Gaa'ila koo irratti rakkoo godhata. Sooshaal laayifii koo irratti rakkina godhata. Jireenya hafuuraa koof tajaajila koo irratti rakkina waan godhatuufi daangaan kee ammasumaatti nan barbaachiftu asitti jiranii dhaloonni daangaa isaa beekanii akka jiraataniif waldaan kiristiyaanaa dursitee argitee dhalootatti agarsiisuun irraa eegama. Nutis warri geggeessitoonni warri dubbii kana dhageenyus hundi keenya kan akka goonuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Yoo Waaqayyo jedhe kutaa itti aanu keessatti immoo waa'ee cabbaa'ummaa waldaa kiristiyaanaa diilallaa'ummaa bara kanaa kan keessatti ilaallu ta'a. Waaqayyo walii wajjin galateeffannee kan kutaa irraa xumurra. Ulfaadhu bara baraan Waaqa keenya hafuura kee qulqulluudhaan waan nu barsiifatteef yaada keessa gaarii waan nutti himteef galatoomi. Eeyyee barri nuyi keessa jirru aniif obboloonni koo warri barannu kun barri nu keessa jirru kuni bara dhumaati. Maqaan isaa ammayyummaadha. Hammeenya baay'ee of keessa dhokfatee jira. Bara kana keessatti hojiin seexanaa, hojiin illuminaatii, hojiin hawaasa dhokatee hojjetu hedduunsaa socho'aa jira. Dhaloonni dhugaa keetiin jireenya akka ittiin fufneef, dhaloonni hundee wangeelaa eeganii akka hin jiraanneef, beekumsa jiruun, qaroomina jiruun dhugaa wangeelaa gadi buusee ola deemtoota dhugaa wangeelaa keessaati alatti envaayiroomentii ofiisaa keessatti naannoo ofiisaatiif itti tolu keessatti dhaloota guddisaa jira, leenjisaa jira. Waaqayyo si kadhanna bara hamaa kana keessatti nu dammaqsi, dhalootas harkaa nuu baasi. Nus warra dhaloota bineensicha harkaa baasan akka taanuuf harka keenya nu qabi. Geggeessitoota dhaloota hedduu geggeessan kana ayyaana keetiin gargaari. Saba dhugaa kee kana dhaga'u ayyaana keetiin gargaari. Hammeenyi bara kanaa nurratti hin hojjetin. Hafuurri kee qulqulluun isa nu baranne caalaa ilaa barri kun hammeenya kana of keessaa qaba. Ati immoo irratti dammaqi jedhee yeroo hundumaa hunda keenya haa dammaqsu, nu haa leenjisu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusin ameen. Waaqayyoo guddaa godhee isin haa eebbisu. Eebbifamaa isa barattan kana
edda dhaggeeffattanii waldaalee keessan irratti amanamummaadhaan qooda eenyu akka sirriitti dhaggeeffatee eenyu akka dabarsee nan ilaala waan ta'eef appilikeeshinii irraa. Kanaaf kun adaraadha, isiniif galfatadha. Nuuni waan duraa eegamu gochaa jirra akka geggeessitoota tokkummaa kanaatti. Isinis immoo waan Waaqayyo geggeessituu sabaa godhe isin kaa'eef raawwadhaan isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keessan eebbisu. Yeroo eebbifamaa qabaadhaa. Nagaan tura. Torbee walitti deebina. Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa haala hundumaa keessatti hunduma keessaniif haa ta'u. Obboloota, geggeessitoota, tajaajiltoota akkasumas amantoota tajaajila sarara qilleensa irratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa jedhu keessatti kan argamtan tokkummaan waldaalee onlaayinii irra jirtan kun akkam jirtu? Nagaan Waaqayyoo safara malee isin irratti haa baay'atu. Baga Waaqayyo nagaa isiniif laate. Anis obboleessi keessan nagaa kootii Waaqayyoo